silaa oduunatti buusa beektanii oduunatti buusa amma oduu wayiin immoo yuutuubii kanarra argeeni wabii dhaqee gaafadhe dhugaadhamoo dhugaa miti wanti kuni maaltu deemaa jiraan jedheen sagalee wabiis nan dhagee beektaa icciiticha keessatti oduu keessatti mucayyoo tokkotu argitaniitu ta'een argine ta'een beeku anillee mana ishee nan naqa yeroo hunda koomentii mana ishee jalatti na argitu nan naqa mana ishee nan naqa maaliif nan naqa beektu oduu funaanuun naqa waan biraatiin miniim hangubadde nan kofalchiisna achiin kolfinaa maanil keen keessna boo mana kofalchiiftu maanna tokko ta'e na kofalchiisu ani du'aan jira akkiin jedhe yaadoo mucayyoo wabiin jaalladhette boossi dhageessanittus maanni sayyoon jaallatoo maanni intaloosee mansuurii jaallatteef intaloon kunoo baasa baastee barana intali tokko wabiin jaalladheennaani amma wabiin keenya sigaa amma beektanii amma sirrii miti nyaatu sammuu isaa sigaa xiqqoo tuqamee jira beektanii amma muudii sirriirran jiru xiqqoo beektu mitiiree ijoollee namni piraankii ta'e bar wabiin piraankii keessa beektanii abjuu keessa jira dhugaamoo dhugaa miti kan jedhu wassa namaan galu abjuu keessa jira wabiin akkuma beektanii amma kaadhoon illee shokokkeen koo haadhoodumti mitiiree oduu jaalladha intalottiin beektaa maatii wabiitti waa seeratte obboleessa wabii waraabdee fidde sagalee obboleessa wabii fidde obboleessi wabii sun immoo Dubaayii jiradhan dhageessanittus hin beektu hin beeku isa akkasiis immoo gadi fageessee naman gaafadhu fayyaa qabdaa akkam jirta nageenyi kee maalirra jirta jiruu jireenyi maal fakkaata jedhee nama gaafadha malee isa gadi qotanii ganda maatii dhaqeen beekuwan mucayyoo nama maayitti haadha isaa dubbiseera obbolaa isaa dubbiseera jette dhuguma obboleessa isaa Dubaayii jira obboleessi wabii dubbisteetti sagalee isaa yuutuubiirraan dhageen yuutuubiin taloorraan dhageen wabiin isaa dhochirratti haasaa oola achumaraan maanni wabii koo waan sanaa galuu didee intaloon tokko si jaalladhe jettee boossi yuutuubii kanarraa ati soo sagalee qabdeefi jirta maayinni dhugaadhaan si jaallatte moo sobdaa hin sobdii dhugaanatti min jireen ammoo natti ma wabiin natti maan akka haadha isaa natti na ilaala akka obboleettii isaa hangafaatti na ilaala natti maayinni maaltu jira nannosin hin jireen achumaanitu dhugaadhaanitu si jaalladha jettee animmoo ammaa fi yeroo jaalalaan qabu inni garaan koyyuu nama daa'ee jira garaan koyyuu nama daadha meena dhiisii naan jedhee meena dhiisin dubbatinii ana ofiyyuu gubannaatti hin jira isheen immoo dhuftee akkas naan jetti ani yeroo kana keessummeessuu hin danda'u jaallachuu hin danda'u jedhe egaa ergi jaallachuu hin dandeenye maaltu wajjin sagalee si qabsiisire maaltu si odeessisiisire isin jetteeniiftu sagalee kee yuutuubiirra baaftee jirtiin jedhe yuutuubiirra baaftee jirtee dheeni yuutuubiirra anillee bariccitii baasee afaan koo kana ishee darbatu dhugaa maaluma si fiissaa si geessan jedheen afaan koo kunillee way iccitii baaftee bar yuutuubiirra si geesse kam yuutuubii wayi jiraa jee achuma meeshaa irratti godhedhe achuma afachuu isheerin sitti godhaadhe shabakaa gad harkisee cufadhe nan beeku amma bilookiin godhamoo dhiisu wabii kana dhugaa nan gubadhe harkumaan fiigee abidda keessa buuse beektanii harkumaan naqee tuqadhee ofitti kaase yuutuubicha ishee irratti godhee maala ishee irratti godhe moo mucayyoon namitti mucayyooni yeroo tokko dhufti mana koo anillee nan naqa kanaafuu amma iccitiin baase kanaa miriyaa gantuun isheen jedhamtu ayyoo maariyaa kooti intaloon miriyaa kooti maal abbaaseetii achi ol baatee alaa kaa'utti maala inni ishee yuutuubiirra baatetti hin jaalladhe maalaaf wabii koo si malee jiraachuu hin danda'u ana isheen gabbaramoo waani sodaadhaa moo waani na argite haala gootii waani haala gootii waan argite haala ganaa oolti sin jaalladhe nimmoo sin jaalladhu dheeka sin jaalladhu dhen haala ganaa ooltaa tasirra maanni gaafattu waani dubartiin dhiira gaafattu sin jammar ani wabii bilookii godhatee akkan toorobbuma beeka afaan keessa na dhaatee dhaqee yuutuubii irratti ol si baaftee yuutuubicha ishee irratti godhe isheen sheritti godhe immoo hiriyaa kiyyaa wal dhabuu ta'e amma warri yuutuubii hojjennu kun amma iccitii walii qabuu qabna bar
amma namni yuutuubii hojjetu kuni iccitii walii eeguu qaba. Amma isheellee hiriyaa kooti mana koon dhufti mana ishee nan naqa hiriyaa jedhamna bara. Amma yuutuubii ishee sana fuudhee sheeritti godhe isheen illee nan beektu akkan sheeritti godhe ana sheeritti godhe ofiisaatii ba'ee dhufee hin beektu. Garuu hiriyaa jedhamna ka mana waliin nanna mana koon dhufti mana ishee nan naqa. No wabii bilookii godha. Wabii bilookii godha malee yuutuubicha sheeritti hin godhu. Maal afaan keessa na nyaate? Maal mogochina kee gaafadhe? Maal matu na gashee? Maal si gashee? Gadi hin teessuu jetti ijoolleen mana kanaa dhugaa qabdiidha. Dhugaa qabdu jedhaas. Dhugaa qabdu jedhaas. Bu'aanatu balleessaa qabu. Yeroo hundaafuu gadi collop bu'aa amantaanii keessa bu'u. Harkaanidha dhugaa. Baraan silaa beektaa kan naqee na gaafachiisetu jira. Waatu jira. Kan naqee na gaafachiise waatu jira jechuudha. Wabii akka ilma kiyyaatti jaalladha. Ilma kiyyaa hangafaatti jaalladha. Akka obboleessa kiyyaatti illee ilaala. Sanii fi nan dhimmaa fi nan yaadaaf jechuudha. Sirriitti yaadaaf sirriitti dhimmaa fi silaa sayyuu koo fuudhee ture. Sayyuu maanni naannoo. Mana xiyyaa rabbasa ta'e amma sayyuu koo fuusisadhee ture laawwabiidhaa jirumaa wal dhossinaa miti. Amma wal dhossuun hin ta'u beektanii amma baddalamee jira. Amma kana keessatti dubbadhu mucayyoodhaa yoo tolee hin jenne waan ta'eef amma kana keessatti dubbadhu garuu wabii sayyuu koo fuudhu ergi ayyuun dhiifte. Isheenis sayyuun koos akkuma ayyuu bareeddi. Xiqqoo dabar yeroo neerume waggaa meeqaayyuu eeruun koo sun waggaa meeqaa irraa fadhee waggaa meeqaa bara 2000 meeqaadha. Bara 2014 mitiyyoo bara 2014 bara 2014 gara dhumaatti neerume laa boqqolloo yeroo sana laa boqqolloon gogeetu boqqolloo quncisaa keessa neerume boqqolloo quncisaa fi buna ciraa keessa neerume buna jala cirree raanneetu bunatti funaannaa ijasaa asaasa keessa neerume boqqolloo faan quncisaa fi ture laa gaafa naqee jammara boqqolloon quncisee fi buna na cirsiise jaarsi gosuun tonkola nyaadha isaa darbata bibbo buna jala na cirsiisaa ture isaa darbatamaa kana achumaan haadhoo waggaa meeqaree waggaa 14 ergi neerume amma waggaa 14 bara 2017 moo 18 keessa laa 17 keessa ramti waggaa meeqa ergi neerume biyyeen nyaatte bara 2014 dha malee ergan beekachi daanarraa deemaa bara 2000 waggaa 14 moo 13 ergi neerume ilaal kaa mucatti yeroo sana kutaa tokko baratti hamma barana kutaa 12 baratti xiqqoo dha daa'ima bareeddii miti akka isheen itti bareeddu wayyoo wallaahi hin bareeddi miti abaabuu birraa fakkaatti dhugaa rabbi amma sayyuu koo sana fuusadhee ture amma obboleettiin koo hin jirti obboleettiin koo na booddeen hin jirti isheen immoo Amerikaa deemtee jirti kaasheen doktorummaadhaan Amerikaa deemtee ishee yoo na qabatteetti dudhoositi malee ishee yoo na qabattee jirti waan dhabdu isheen intinidhaa hojjechaa turte sabbata buraayyuudhaa hojjechaa turte amma Amerikaa deemtee obboleessi koo tokko Amerikaatti fudhannallee doktoriidha illaa isheen qabatteetti waan dhabdu isheen garuu sayyuun koo kun amma barattuudha kan laammayini waan qabdu nama waa qabbanaa lalala hojjetanii argatu wabbiin hojii cimaa qaba hojii bareedaa qaba cayyoo bareeddu kana fuudheen ayyuuma fakkaatti bara ayyuu caalaa ayyuu bareeddi amma see fuusisaa sayyuu koo si fuusisaa malee gadda moobaayilii bitee fi ergee fi jira moobaayilii bitee fi ergee fi immoo banachuu wallaaltee mana isaa geessitee banattu malee maatii beektee immoo banatti immoo soosaafii banachuun beektuu banattu banattee wal barsiisee sayyuu koo fuudhan jedhan taloon amma irraa sirbaarti kaadhoo wabiin dhiyeessineef dagachiisee tani sayyuu koo fuudhisa adabadhuun taa'arraa gori